Raadiyoo Burqaa Oduu Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromooti. Raadiyoon Burqaa Oduu Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa Kibxataa, Jimaataa fi Dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube Ejensii Tajaajila Burqaa Oduu Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Ejensii Burqaa Oduu Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoorraa. Harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni raadiyoo Burqaa Oduu guyyaa irraa isinitti himaa urjii sabaati. Hoogganaan Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa kaleessa Sadaasa 16 ibsa kenneera. Hoogganoota qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo walgahii kanarratti hirmaataa jirtan, qondaalota Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii, maanguddootaa fi hoogganoota amantii duraan dursa sagantaa kana kan nuuf qopheessitaniif galata guddaa qabdu jedhan. Walga'ii kanarratti argamee bakka waboo idilee bu'ee ergaa keenya dabarfatuuf carraa argachuu koof gammachuun koo guddaadha jedhan. Baga wal arginee baga nagaa taatan an walaabuu gamtaan jedhama. Gaheen dirqama koo Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii keessattii fi ajajaa waliigalaa Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii Jaal Irbuu Lammii jalatti gaafatamaa hoogganaa dhimmoota hariiroo fi quunnamtiidha jechuun ibsan. Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii akkaataan jaarmiyaan isaa akkuma quba qabdan ajajaa waliigalaa Jaal Irbuu Lammii jalatti hoogganaa dhimmoota nageenyaa waliigalaa, hoogganaa dhimmoota waraanaa, hoogganaa dhimmoota sivilii, hoogganaa dhimmoota hariiroo fi quunnamtii, kutaalee waraana bilisummaa Oromoo torba kan birgeedotaa, cibraalee, humnoota cibraalee jalaa, tuutota humnootaa jalattii fi sagliilee tuutotaa jalatti kan caaseffamee ijaarame wareegama qaalii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf zooniilee dhiha Wallaggaa, baha Wallaggaa, kaaba dhiha Wallaggaa, dhiha Shawwaa, kaaba Shawwaa, kibba lixa Shawwaa, baha kaabaa fi kibba Oromiyaa naannoo opereeshinii lolaa keessatti dirqama isaa bahataa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo humna mootummaa Itoophiyaa kan ammallee humna waraanaa fi lolaan Oromiyaa of jalatti bituu itti fufuu murteeffatee lola hadhaawaa godhee jiru waliin morma wal qabee wareegama baasaa akka jiru akka gaariitti quba qabdu jechuun ibseera. Akka hubannoof ta'utti Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa jaarmiyaa haaraa hundeeffamee miti. Jaarmiyaa kaleessas ture xurree gootonni Oromoo qaqqaaliin irratti wareegamaa turanidha. Jaarmiyaa heeraa fi seera dhaaba keenyaa abaawoon buluu fi tiksuudha. Akkuma beekamu waggootan 5 darban keessaa ammas Oromiyaan rakkoo ulfaataa keessummeessaa jirti. Oromoon nyaaphaan qe'ee isaa irratti saamamaa, ajjeefamaa kun ifa galaadha. Rakkoo Oromiyaa keessaa fi lammiilee Oromiyaa irratti kan hammeesse daldaltoota waraana bilisummaa Oromoo dabalataan waboo idilee fakkaattota gantoota akeeka hin qabne shirtoota maqaa abaa waboon socho'an kan guyyaa tokko boolla dhokatan keessaa ba'anii diina lolanii hin beekne garuu waggoota kana hunda wareegamaa fi injifannoo Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo himataa turanidha. Jarri kun nama nagaa lammiilee nagaanii saamuu ni ajjeesuu ugguruun maallaqa gaafatu. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo kana keessaa uummata keenya baasuuf wareegama guddaas kaffaleera. Kaffaluudhaanis caasaa maqaa baawwaboon ijaaramte kukkutee haxaa'uun arrabaan malee gochaan duwwaa akka tahan taasisee jira. Ammas waraanni bilisummaa Oromoo jara kanaaf yeroo osoo hin kennin Oromiyaa keessaa ni baasa. Jarri kun maquma qabsoo dhagahan malee naamusa qabsoos hin beekan hattuudha. ololtuudha. Caaseffamni Jaarmiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo alaa keessatti ijaaramee jira. Yeroo dheeraaf miidiyaa irratti of mul'isuurraa na argaa irra gochaan Oromiyaa irratti hooggana isaas dirree taasifatee kumaatama leenjifachaa biyya alaattis caasaa guddaa diriirsaa tureera. Jaarmiyaa humna qabu, caasaa guddaa qabu, ajajoota cichoo fi hubatoo qabudha. Seeraa fi heeraan naamusaan Jaarmiyaa tarkaanfatudha. Arata Ejensii Burqaa Oduu irratti gabaasaaleen dhiyaatu
laataa turaniiru. Ramaddiin ajajootaa kutaa waraanaa fi zooniilees ibsamaa tureera. Kun marii guddaadhaan bilchinaan waan raawwatamaa turedha. Carraa kanaan arata eejensii burqaa oduu akka nuuf jajjabeessitanis waamicha taasisnaa jedhaniiru. Oromiyaa keessaa yeroo hundaa lolatu jira. Lola gurguddaa deemaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa galmeessaa tureera. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo haala salphaan yeroo ibsamu hidhannoorra guddaa diinarraa boojinee funyaan Finfinnee jalatti lola geggeessuun imbaasiiwwan garaagaraa dhimma waraana bilisummaa Oromoo ajandaa nageenya Itoophiyaa keessatti akka kaasan taasisaa jirra. Injifannoon guyyaan wareegamaan argamu kun akka itituuf galii isaa akka ga'uuf uummata Oromoo alaa keessaa qindeessuun ijaaruun qabsoo geggeessutu barbaachisaadha. Kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga isaas Oromoof dhangalaasu lubbuu isaas wareegus of hin qusatus hunduu waan danda'u hundaan ga'ee isaa akka bahatu waamicha taasisaniiru.